Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Bokkuu Shananiitti piroojektonni bu'uuraalee misoomaa fayyadamummaa uummataa mirkaneessan baajeta mootummaa fi hirmaannaa uummataatiin birrii biliyoona 2 oliin hojjetaman eebbifamuun tajaajilaaf banaa ta'an. Bara kana kutaa magaalaa Bokkuu Shanan keessatti piroojektiiwwan fayyadamummaa uummataa mirkaneessan 14 kanneen akka Burtuu Bashannana Tapha Daa'immanii Aanaa Haroorettii fi Torban Oboo mana barnootaa Bu'uura Boruu Tokkummaa Aanaa Haroorettii mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Haadha Jiruu Aanaa Hawwaash Malkaasaa Riqicha Zoonii Misoomaa Giddugala Gabaa mana qoricha uummataa Giddugala Inisheetivii Horsiisa Loonii Aanaalee kutaa magaalichaa Dijitaal Paarkii fi kanneen biroo piroojektoota bara 2013 keessaa sadarkaa kutaa magaalichaatti eebbifamanidha. Itti aanaan hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Bokkuu Shananii obbo Misgaanaa Bashaa sagantaa eebbarratti argamuun haasaa taasisaniin akka kutaa magaalichaatti piroojektiiwwan fayyadamummaa hawaasaa dhugoomsan ariitii qulqullinaa fi baay'inaan hojjechuudhaan fayyadamummaa hawaasaa roga hundaan mirkaneessaa jiraachuu kaasanii piroojektoonni 14 hirmaannaa uummataa fi baajeta mootummaatiin baasii birrii biliyoona 2 oliin hojjetamanii tajaajilaaf banaa ta'uu dubbatan. Akka kutaa magaalaa Bokkuu Shananitti hirmaannaa uummataatii fi waliigala hirmaannaa uummataatii fi baajeta mootummaa sadarkaan jiru aanaalee keenya sadan dabalatee kan ittiin hojjetame raawwiin keenya bara kana maallaqa biliyoona 2.2 kan hojjetame ta'uusaa. Milkaa'ina hojiilee misooma fi nageenyaa kutaa magaalichaa keessatti raawwataniif qaamolee qooda fudhattoota galateeffatanii jiru. Obbo Misgaanaan kana wajjiniin hawaasni keenya uummanni keenya sadarkaadhaan jiru abbootiin qabeenyaa dhaabbileen keenya seektaroonni keenya hooggansi keenya sadarkaadhaan jiru caasaan nageenyaa keenya sadarkaadhaan jiru hojii nageenyaa tasgabbeessuudhaan hojiiwwan misoomaa haala akkasiitiin akka mirkeessinu waan ta'eef hundi keenyayyuu galataa fi ulfina guddaa isinii gashuun barbaada. Piroojektiiwwan fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan yeroo qabameef keessatti qulqullinaa fi ariitiin xumuramanii tajaajilaaf oolchuun imala badhaadhinaa qabame milkeessuu keessatti shoora olaanaa qaba kan jiran immoo itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa kutaa magaalichaa obbo Damee Raggaasati. Isin wajjiniin karoorfanne isin wajjiniin hojiiwwan gurguddaan hojjechuudhaaf deemnu hedduu jira jechuudha. Bara kana xumurre malee hojiin hin xumuramne. Bara kana hojjenne malee fedhiin namaa ganaan guunne jechuudha. Badhaadhinni mana manaa namaa kan galu yaada mootummaa yaade san tokkoo nama hojjetu abbaa qabeenyaa nama hojjetu fuunee yoo biraan geenye maaltu dhufe jechuudha. Mala saniin qe'ee nagaa qabdutti waa hedduu misoomsee yaasuun hin danda'ame jechuudha. Sagantaa eebba piroojektoota kutaa magaalaa Bokkuu Shananii kan irratti argamuun ergaa kan dabarsan afayaa'iin mana maree magaalaa Adaamaa Aadde Imabeet Jibbaa akka magaalichaatti piroojektoonni misoomaa kunneen ariitii qulqullinaa fi yeroo jedhame keessatti xumuramuun tajaajilaaf banaa ta'uu himanii kanaaf immoo piroojektiiwwan adda addaa kutaa magaalaa Bokkuu Shanan keessatti eebbifaman kunneen agarsiistuu tokko ta'uu himan. Magaalaan keenya guyyaa har'aa piroojektiiwwan kutaalee magaalaa 16 fi aanaalee 19 keessatti paartii kennaa fi mootummaa kennaan kutaa magaalaa keenya keessatti hojjetamaa turan argamuudhaan piroojektiiwwan inishitiiviiwwan adda addaa hojjetamaa turan eebbisiisuuf asitti argamuu kootiif baay'ee gammadee jira. Baga gammaddan hojii misoomaa argaa turreenis baay'ee itti gammannee jira. Keessattuu hawaasni keenya tajaajila dhaqqabaa fi gaafii uummanni gaafataa jiru keessatti hojii gurguddaa raawwatamaa tureen piroojektiin kunis eda'ama isaanis galmoota gurguddaa paartiin kennaa fi mootummaan kenna qabate galmaan ga'uudhaaf bara 2017 keessatti hojiiwwan raawwatamaa turan agarsiistuun aanaalee sadanii fi guyyaa har'aa keessattis hojiiwwan argaa turre qabatamaan hojii milkeessuudhaaf jiddugala godhachuudhaan raawwatamaa turedha. Hawaasni kutaa magaalichaa gama isaaniitiin ijaaramuu bu'uuraalee misoomaa kanatti kan gammadan ta'uu himanii eegumsaa fi kunuunsa barbaachisus kan taasisan ta'uu kaasan. Biyya umbaatitti garuu hin hawwinaa hawwinus hin argannu amma garuu rabbiin kinoo baraan nu dubbate asitti nu ijaarame. Qabeenya kana akka keenyatti ilaaluudha. Tokkoffaan ijoolleen teenya duraan adulaala deemti. Adulaala kan dhuman kanaan dheebuuf fixe kan qonqoo fixe galanii amma kinoo asitti nu banamuun kan halkanii guyyaa akka sirriitti gammadaa jirra. Manni mana murtii aadaa asitti ijaarame kun zoonii ani keessa jiru keessa jira. Akkamitti akka ijaarame Piroojektii adda addaatiin hirmaannaa uummataatiin itti gammadamee gargaarsaa fi tajaajila nuuf kennee uummanni amantii isaatiin qarshiin wanni tokko duusa garaa isaanii nyaatiin qarshii sabbata isaanii irraa baasanii kan ijaaranidha. Karaa jedhutti mootummaa keenya waan galateeffatu mana qorichaa kana badhaamitti qoricha dhabaa ture uummanni keenya deebii kana hin deebifne jedhee aanaa warri aanaa keenyatti illee halkanii guyyaa taaffisee mana qorichaa kanarra hawwataa bareedaadhaan haala bareedaadhaan kan akkanatti bareedu kana ijaaramee nu geggeeffamuun
sirri amma immoo deebi'ee akka ilaalamutti timirti beeti fagoodhaa deemanii bajaajii baasanii bajaajii mucuqitti godhanii qaaccan kan gubate aanan kun laalee mootummaan laalee akka dhiyootti baratu jedhee timirti beetii sana eebbamuuf guyyaaf galata guddaan itti qaba. Illishee fi loonii kan makaraa itti nyaan kan akka guddina itti arganne waan baay'ee ta'e heebbisee har'aan gahuudhaaf isas galatan qaba.